Afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik share gochuun hin dagatinaadha. Gollichaan bilisiginnatti harkalaachuu isaa ilaalchisee ammoo Taayyeen yoo dubbatan jaalle gollichaa dheengee Finfinnee galee jira jedhan yoo yaajannee simanna kan jaan Taayyeen jaalli kun Oromoorraa roorroo fi gama kaaniin gadadoo cabsuudhaaf manaabee jechuudhaan faarsanii jiru. Waggaa dheeraadhaaf wareegama hadhaa kafale kan jaan gollichaan jaalle Taayyeen ganna sadan darbaniif ammoo hidhaa fi gama kaaniin burjaajii ergamtoota Geetaachoo Asaffaa jala turechuudhaan dubbatanii jiru. Dhiyoo ammoo gaafa hogganoonni shanee meeshaa wayyaanee guurratanii darsa isaanii wayyaanitti galu himatan ammoo jaalle gollichaan ammoo murtoo cubbuu kana ejjennoo mormee ture jechuudhaan dubbatanii jiru. Taajii Dandahaadha gurmuu dabaa fi gama kaaniin cubbuu keessatti hin qabsaa'u jechuudhaan gootummaadhaan dhaabbatee ture jechuudhaan yeroo ammaan tanaa Taajii Dandahaadha ifatti ba'uudhaan gollichaas faarsaa jiru. Amma gama kibbaarraa miseensota shanee fayyaaleeyyii ta'an 180 oliitu gara ummata ofiitti marfate jechuun Taayyeen dubbatanii jiru. Jiddu galeessa Oromiyaa irra hilli ammoo danuutu galuudhaaf qophii xumure jechuudhaan Taayyeen kan dubbatan yommuu ta'u ammoo kibba Oromiyaatii fi jiddu galeessa Oromiyaa keessa waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jiraachuus bifa kana ragaa bahanii jiru. Taajii Dandahaadha gootummaan akkana kan jaan ammoo Taayyeen gaafa waraana barbaachisu loluu fi gaafa ammoo nageenyi barbaachisu galuun gaarii jechuudhaan gollichas galatoonfatanii jiru. Gollichaan goota kan jaan Taayyeen ammoo kana qofa otoo hin taane ijoolleen fayyaaleeyyiin firooma wayyaanee diddeessa gara ummata ofiitti galaa jirti. Isaanis ammoo goota jechuudhaan dubbatanii jiru. Ajandaan xannacha qabsoo Oromoo barana dhumata jechuun kan dubbatan Taayyeen tokkummaan ummata keenyaa ammoo akka sibiila jabaate jechuudhaanis Taayyeen dhaatatanii jiru. Diinni bitaa mirgaammoo afaan qabate jechuun kan dubbatan yeroonii fi jaalle gollichaa bifa kanaan faarsan ammoo Taayyeen qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo kan biroo ammoo maqa tureessii fi gama kaaniin arrabsoo adda addaatis gobbatti banaa jiru. Ta'ullee ammoo jaalle gollichaan erga waraana bilisummaa Oromoo keessatti sochii dhaabanii gama kaaniin hoogganummaa dhaabanii waggaa 3 caalee akka jiru Taayyeenis ifatti waan beekan fakkaatu. Amma ammoo jaalle gollichaan erga muudama dhabanii gama kaaniin waraana sochoosuu dadhabanii booddee yeroo ammaan tanaa bilisiginnattis harka laatanii jiru. Ta'us ammoo carraan diina raasii fi gama kaanii waraana bilisummaa Oromoo jala Daawud Ibsaatii wajjin galan mudate gollichaa mudachuunsaa hin oolu jechuudhaan yeroo ammaan tana dubbatamaa jira. Bilisiginnaan ammoo gaafa simattu si faarsuudhaan gaafa kaan ammoo si qolaaftee jechuudhaan hayyoonni Oromoo baay'eenis dubbachaa jiru. Waraanni bilisummaa ammoo kibba Oromiyaa fi gama kaanii lixaa fi jiddu galeessa keessa bilisiginnaas ittuma shidaa jira. Qondaalli kun ammoo garuudhaaf hagaammaatti waboon waan jeessi hin qabu. Gama kaaniin ammoo komishinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baasin qondaalli waraana bilisummaa Oromoo olaanaati jaalle gollichaan harka isaanii mootummatti laatanii yeroo ammaan tana Finfinnees galanii jiru. Simannaan waan isaaniif taasifamee jira. Goonni akkana gaafa nagaa barbaadu ni gala gaafa lola ammoo ni qabsaawa jechuudhaan yeroo ammaan tana qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa tokko tokkoon jaalle gollichaa faarsaa jiru. Bilisiginnaan ammoo gaafa harkatti nama galfachuuf deemtu minxaa fi diimaa namaaf ta'e gama kaanii miidiyaalee adda addaa namatti gayyaaftee nama simattee iccitii nama garaa gorte san booddee ammoo harka si buufattee akka barbaaddis nama gooti. Gollichaan ammoo erga harka isaa bilisiginnatti laate deebi'ee qabsoo Oromootti gufuu ta'uu hin qabu jechuudhaan ergaan jajjabduu yeroo ammaan tana darbaa jirti. Ta'us ammoo gootummaattuu miidiyaalee mootummaa yeroo ammaan tana qondaala ABO'dha Finfinneetti gale kanaas faarsuudha yeroo ammaan tana wal jalaa fuudhanii gabaasaa jiru. Paarlamaan biyya Itoophiyaadha ammoo waraana bilisummaa Oromoo dhaaba booja'amu gootummaattuu shora keessaan kan farraje yommuu ta'u ammoo qondaala olaanaa kana yeroo ammaan tana faarsuudhaan goota jeetis simachaa jira. Dubbii yeroo ammaan tana ifatti mul'achaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo rakkoo dhaabarra otoo hin taane namoota isaa morman irraa qabaachuus ifatti mul'achaa jira. TPLF fi ABO gootummaattuu ammoo kan farraje waboo waraana bilisummaa Oromoo mootummaan biyyattiidha. Qondaala isaanii ammoo simachuudhaan goota jeetis faarsee yeroo ammaan tana dhaadheessaa jira. Waboon ammoo kanaafillee if duba deebi'uuf hin jiru jechuudha. Yeroo ammaan tana hayyoonni Oromootis dubbachaa jira. Kan barbaade ammoo bitame kan barbaades fadhiidhaan bilisiginnattillee yoo makame qabsoon uummata Oromoodha. Tarkaanfi tokkollee if duba hin deebi'u jaan hayyoonni Oromoodha. Qabsoon Oromoodha kana caalaa ammoo daran kootu ho'eef ni nuuf jira jechuudha. Yeroo ammaan tana dubbatamaa jira. Qabsoon uummanni Oromoo yeroo ammaan tana itti jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru ammoo yeroo gabaabduu keessatti bilisummaadhaan akka goolabamus hayyoonni Oromoodha abdii guddoo qabna jechuudhaan dubbachaa jiru.
Bilisiginnaan ammoo yeroo gabaabduu booddee gollicha yeroo ammaan tana kophaa simachaa jirtu kana jaalle gollichaan waraana bilisummaa Oromoo hammanan jaamne kan waamicha mootummaa fudhate dhibbaan lakkaa'amu qabatee gale jechuudhaan propaganda adda addaa qopheessuuf akka jirtus yeroo ammaan tana dhagahamaa jira. Ta'us ammoo gollichaan kophaasaa akka gale yeroo ammaan tana ifattis baramee jira. Gollichaan ammoo waamicha mootummaatiin otoo hin taane dallanii aangoo dhabnaan kibba Oromiyaa irraa bahuudhaan akka magaalaa Finfinnee galeetu dhagahamaa jira. Gollichaan ammoo kanaan dura dhukkubsatee bakka wallaansaa akka turee fi akkasumatti illee gama kaaniin ammoo erga muudamni nama biraatiif aangoon isaa dabarfamee laatamee booddee ammoo dallanuudhaan waraana bilisummaa Oromoo keessatti illee rakkoo guddaa uumuuf akka yaalee fi gama kaaniin ammoo wanni san ta'uu baannaan jaalle gollichaan kophattiin bahee ture kophattiin hidhan waggaa 3 caalaadhaaf ammoo hidhaa dhaabbataan ture jechuudhaan erga himatanii booddee miidiyaa keelle gubbatti yeroo ammaan tana ifatti bahanii bilisiginnattis harka laatanii magaalaa Finfinneettis galanii jiru. Gama biraatiin ammoo kanuma wajjin wal qabatee ajajaa waboo zoonii kibbaa kan ta'an jaalli gammachuu abbooyyeedha. Zoonii kibbaatti yeroo ammaan tana humna baay'ee leenjisuudhaanis bobbaasanii bilisiginnaa kokkee qabaa akka jirantu mul'achaa jira. Bakka gollichaa dheengee gallakkisanii deeman ammoo namni kun jabeessee qabuudhaan yeroo ammaan tana hojii gurguddoos hojjechaa jiraachuunsaa ifatti mul'atee jira. Kibba Oromiyaatti ammoo erga dheengeen hojii gallakkise jaalli gammachuu abbooyyeedha. Bakka isaanii qabachuudhaan humna baay'ee hammanan jaamne ammoo waggaa tokkotu xiqqaatti 17 leenjisuudhaan eebbisanii gaggeessanii Oromiyaatti bobbaasuudhaan bilisiginnas kokkee qabaa jiru. Bilisiginnaan ammoo kanaa muddamtee shira gurguddaa hammanan jaamnes yeroo ammaan tana hojjechaa jirti. Waboon zoonii kibbaarraa ka'uudhaan hammana geellee Boorana qaqqabee bakkeewwan adda addaatti mootummaa nafxanyaa Dr. Abiyyi Ahmadis raasaa jira. Kunis ammoo kan akka malee muddamsu jabdus uumaa jiru. Waboon zoonii lixaatii fi gama kaaniin zoonii jiddu galeessaa akkasumatti illee kibba Oromiyaatti kan durii caalaa yeroo ammaan tana humna isaa jabeeffachuudhaanis mul'atee uummata isaa biratti illee fudhatama guddaas argachaa jira. Sababbiin ammoo kan uummanni Oromoo yeroo kana waboo jabeessuu fi jalqabe rooroo itti hammaattee fi gama kaaniin ammoo waraanni kun jabaachuudhaan saba isaatiif dhaabbachaa jiraachuu halkanii fi guyyaa waan argisiisaa jiruu fi gama kaaniin ammoo diina isaatii yeroo kokkee wal qabutti ammoo diina isaa yeroo injifatu uummanninis gammachuu guddoo itti dhagahamte ammoo mul'isuudhaan bahee waraana isaatis simachaa jira. Bilisiginnaan ammoo muddamtee uummata biratti jibbamuusi ifattis argitee jirti. Qurxummii yeroo kanatti ammoo zoonii lixaa zoonii kibbaatii fi jiddu galaatti bakka maratti ammoo galaanaa wajjin ta'uudhaan bilisiginnaa gubbaas dhangala'aa jirti. Waboon ammoo kana booddeellee if duba waan deebi'u hin fakkaatu. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa kan ta'an jaalli marroo fi yeroo ammaan tana ammoo jaalli gammachuu abbooyyee fi hoogganaan jiddu galeessaa bilisiginnaa kokkee qabuudhaafis murteeffatanii jiru. Sochii yeroo ammaan tana itti jiran kanan ammoo qabsoon uummata Oromoo illee akka fiinxabahuuf yeroo ammaan tana cimsanii mootummaa duras dhaabbachaa jiru. Lubbuu isaanii qaalii uummataaf kennuun ammoo hoogganaan keessattuu lixa Oromiyaatti argamu. Qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaa kun ammoo jeneraal Marroon kanaan dura ergaa dabarfatanii yoo jiraanne ammoo Finfinneetti wal argina jiraachuu baannaan ammoo sabni keenya guddaan kun lafee keenya gubbaa haaca'u jechuudhaanis ergaa dabarfatanii jiru. Qondaalli kun ammoo erga si'as hojii jajjabduu yeroo ammaan tana qabachaa jiru. Hojii kana jalatti illee ammoo humna baay'ee leenjisuudhaan bobbaasanii bilisiginnaa yeroo ammaan tana guutumatti jaanjeessanii jiru. Gama biraatiin ammas yeroo ammaan tana Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessaa bilisiginnaan dirqamaan qeerroo walitti qabdee gara dirree leenjiitti oofaa akka jirtuutu mul'atee jira. Yeroo Ameerikaan ammoo qoqqobbii gubbaa kaa'uuf lolli akka dhaabbatu labsite jirtu kanatti ammoo mootummaan bilisiginnaa biyyattii hoogganaa jiru. Dirqamaan qeerroo hammanan jaamne kumaatamaan walitti qabuudhaan gara dirree leenjiittis oofaa akka jiru ofumaaf mataa isaatii yeroo ammaan tana bilisiginnaan mul'isaa jirti. Lolli kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru. Yeroo kanatti ammoo akka furamuuf biyyoonni addunyaa marti gaafachaa kan jiran ammoo bilisiginnaan kanaaf hagaammaatti otoo deebisaa hin laatiin dargaggoota kumaatamaan lakkaa'aman maqaa juntaa balleessuu fi Itoophiyaa gama kaaniin ammoo tiksuu jo'uun abbaa fi haadha jalaa ammoo dirqamaan fuudhanii abbaa fi haadha boochisanii oofanis mul'achaa jira. Gama biraatiin ammoo kanuma wajjin wal qabatee TPLF qoqqobbii Ameerikaan kaa'uuf dabarsitee fi gama kaaniin ammoo waliigalteerraa akka ga'amuuf waamicha isiin goote yeroo ammaan tana TPLF fudhattee akka jirtus beeksiftee jirti. Naannoon Tigraay waamicha Ameerikaanii fudhanna. Ameerikaa fi gama kaaniin biyyoonni addunyaa biroo ammoo manguddummaa ta'anii haasaallee akka godhanni barbaanna jechuudhaanis dubbatanii jiru. Yeroo Ameerikaan ammoo isaan adabuudhaaf labsii qopheeffattee jirtu kana
kanatti ammoo nafxanyootaa fi gama kaaniin Abiyyi Ahmedis fokkoruu itti fufanii jiru. Abiyyi fi nafxanyoonni ammoo biyya Itoophiyaa jaamtu kana qabatanii qileebuudhaaf waan murteeffatan fakkaatu. Kana keessatti ammoo Oromoon of dagachuu kan qabnee fi gama kaaniin Oromoon dammaqinaan of eeguu akka qabu hayyoonni keenya Oromoo ergaa jajjabduu ammas dabarsaa jiru.